Akkam jirtu daawwattoota keenya kan Gaaddisa Dhugaa kun qophii addaati. Qophii addaa har'aatiin as istuudiyoo Gaaddisa Dhugaatti keessummaa tokko affeerree jirra. Keessummaan keenya har'aa kan istuudiyoo kanatti affeerres tibbanuma jidduu kana kan mana hidhaa keessaa bahedha. Qondaala siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo ji'oota 3 dura hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo olaanaa gaafachuudhaaf dhaqanii hidhaman keessaa tokkodha. Keessummaa koo dura dursee baga mana hidhaati baate baga nagaan arma geessinsiin jedha. Leelisinis baga nagaan eegdani. Fayyaa ta'e egaa daawwattootaan maqaa kan kee wal barsiisuuf irra hedduu sooshaal miidiyaa dabalatee miidiyaa keenya dabalatee miidiyaalee adda addaa irratti hidhamuu kan keessanii fi maqaan kan keessan irra deddeebi'ee himamaa waan tureef keessummaa kon koo qofa jedhee ati qondaala siyaasaa Adda Bilisummaa Oromooti. Jaal Gadaa Gabbisaa gaafa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 28 ji'a jahaffaa bara 2012 kan hidhamtani. Mee ji'oota 3 yaadan boodatti si deebisa. Maaltu ta'e guyyaa sana mee daawwattoota keenyaa fi biraan himime kanumaan haa eegallu. Tole duraan dursee istuudiyoo keessanitti naaf seeruu keessaniif galata qabdu. Gaafa sana hoogganaa Shanee Gumii Sabaa akka ta'e Jaal Abdii Raggaasaa torban tokko dura hidhamee achi buuteensaa dhabamee waajjira qajeelcha poolisii Buraayyuutti argame jennaan hooggantoota olaanoo fi gorsitoota dabalannee fakkeenyaaf kanneen akka Jaal Amaan Filee amma hidhaa godina Booranaa yaa Aballoo keessaa ba'ee bakka tursiisan wayii geessan kan jedhan Dr. Shugut Galataa, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Jaaddii Abdur Shukur waliin taane gaafachuu deemne jechuudha. Jaal Waaqoon Oolee dabalatee jechuudha. Kanaafi achi gaafa deemnu yeroo jaala keenya kana gaafannee hooggantoota kana suuraa fudhachuufan moobaayila kiyya baasee hooggantoota keenya suuraa fudheen ispaaltii irratti normaalii isaanii suuraa gaafan fuudhu. Yeroon suuraa sana kaasu poolisiin namni ala dhaabbatee wannoo jedhu tokko siivilii uffatee kottu waame poolisiin qabee anaaniin fuuldura dallaa sana keessa na teessisee jechuudha. Sadarkaa jalqabaatti anaan na qaban. Achi booddee gaazexeessitaa Dassuu Duulaa gaaffii sana keessa ka jiru isaa fi Jaal Bilisummaa Araarsoo Waaqoon Oolee konkolaataa tokkoon Jaal Amaan Filee konkolaataadhuma kan dhaabaa keessa turanii erga isaan ba'anii deemanii deebisanii qaban. Waan dhugaa himuuf dhugaa Jaal Amaan bilbilallee fuudheen baane suuraalleen kaafne Dassuu Duulaas akkasuma Waaqoon faanis akkuma kana. Kanaafi akka kanatti nu qabani gaafa sana jechuudha. Sister Siggeenis manni murtii baasee mirga wabiitiin baasee wabii mataatiin jechuudha. Gaafa sana ka gadhiifamte raan kanafee nama 5 manni murtii gadhiisee illee gadhiisuu kan hin dandeenye jechaadha. Kan nuun gochaan irratti raawwate maaliif gaafattu ka jedhu sana jechaadha. Qabinsi jalqaba. Akkuma daawwattoonni irra caalatti maaltu ta'ee taatee guyyaa sanaa jennee dhuma adda baafachuuf irra deebinee taatee guyyaa sanaa keessattuu suuraa waajjira poolisiitti suuraa kaasanii seeraan alaa kan raawwatanii akka raawwatanii kanaaf himannee yookaan qabnee ka jedhu isa sanii suuraa kan kaase muusi waan ta'eef akkuma yaadannoodhumaaf ta'uuf kaasuudhaaf mee sana booda hoo isin gargar qoodamtanii bakkoota adda addaatti hidhamuun isin ture Buraayyuudhaa socho'ee namoonni bakka adda addaatti hidhamuun isin ture mee maaltu ta'e sana booda hanga guyyaa gadhiifamtetti bakka itti hidhamtan waan argitan irraa mee hanga ta'e nu himi. Fayyaa ta'ii egaa guyyaa gaafa 28 ji'a jahaffaa sana waajjira poolisii kan qajeelchaa keessa oollee almost galgala jecha nurraa fuudhanii sakattaa garaagaraa gaggeessanii nama siivilii sakattaa adda ta'e wayii nutti gaggeessanii isin hin danda'amtanii jedhanii waan nama kofalchiisu namuma wanti nuun namarraa adda godhe tokko hin jiru akka addaa nu sakatta'anii almost sun erga xumuratee jecha nurraa fuudhanii adda nu qoqqoodani. Jaal Amaan Filee Dassuu Duulaa Waaqoon Oolee waajjira poolisii ka Buraayyuu aanaa tokkoffaa ka jedhamutti geessanii
Ana Jaal Bilisummaa Araarsoo Sister Tsiggeemmoo waajjira poolisii aanaa sadaffaa akka jedhu. Sister Tsiggeen isiniin alaan durumayyuu hidhaa akka turte. Durumayyuu nuun ala hidhamte gaa nu dabalanii himata sana keessa waan jirtuuf galmeedhuma tokko jalatti waan himatamneef isheellee maqaa dha'uu barbaade. Kanaaf achi jalatti nu himatamne nuti waajjira poolisii sadaffaa sana turre jechaadha. Waajjira poolisii sadaffaa turre sanbataaf dilbata oollee wiixata mana murtii nu dhiyeessanii sa'aatii booddee nu dhiyeessanii sa'aatii booddee abbaan seeraan jiru jedhanii kibxata isaa mana murtiitti nu dhiyeessanii manni murtii beellama guyyaa 14 nurra qabee jechaadha. Beellama guyyaa 14 booddee gaafa beellama lammaffaas beellama guyyaa 5 nuu kenne gaafa sadaffaa abbootiin alangaa san dura galmee cufanii galmeen suura kaasuu sun kan inni machiisne ta'uu anillee waajjira mana murtiitti gaafan dhiyaadhu dhugumatti suuraa kakaase ana suura kaasuun yoo yakka ta'e kanaan himachiisu ta'e anatu hidhamuu qaba malee jaallan kiyya kun dhimma hidhamanii fi hin qabanii jedhee mana murtiitti yaada kiyya kenneen ture. Saniif egaa isaan mana murtii sana irratti waan adda addaa dhiyeessanii gaafa jalqabaa jeequmsa kaasuuf yaalii godhaniidhaan waan hin jirre. Manni murtii qulqulleeffate abbootiin alangaas paanaal diskeshiniidhaan cufani kanam tokko ilaalee cufe toon taane abbootii alangaa galmee abbootiin alangaa ittiin cufan chaarjii sanallee gama dhaabattu ergeen tureeni isa sana inni machiisu yakka miti suuraa kaasuun jedhanii manni murtii immediately waan sana cufe jechaadha. Kanaaf abbootiin alangaa sanarraa dhaabate bu'uura seeraan ala himatamne waan ta'eef manni murtiis gannu dhiise. Manni murtii gaafa ganni dhiisu waajjirri poolisii immoo nu gadhiisuu hin dandeenye. Waajjira poolisii gaafa gaafannu maaliif nu qabdu maaliif nu gadhiistanii jennee gaafa gaafannu nu gadhiisuu hin dandeenye dhimmi keessan asin jiru jedhan. Eessa jirannaan qaama olii bira jira jedhan. Qaama olii kam komishinii gaafii komishinii siin jedhu gaafii qajeelcha siin jedhu. Kanaaf waanuma kana keessa turree otoo jirru abukaattoon keenyi olii jennuu himata bane jechuudha. Seerri kan nama gadhiise ka waajjirri poolisii immoo nama qabu kun kamaaliiti ka jedhuun himata dhiyeessee mana murtiitti gaafa dhiyaannu dhugumatti manni murtii sun maaliif akka nu gadhiisuu hin dandeenye agreesiivlii gaafatanii bakka lama jirra ture bakka lamaan jirru kana nu dhiyeessanii anaa fi Bilisummaa Araarsoo dhiyeessanii jaalle Amaanfilee Dasuu Duulaaf Waaqonoolee immoo ajaja mana murtiiyyuu dhiyeessii sana fudhachuu didanii hambisan jechaadha. Nu ganama dhiyaanne gaafa mana murtiitti dhiyaannu yeroo beellama biroo manni murtii sun irratti warri qorattoonni bakka bu'anii himatan sun maaliif gadhiisuu diddanii maali rakkoon keessan nama seerri gadhiise akkamitti hiitu siin jedhee gaafannaanii yaalii ajjeechaaf Booranaa fi godinaalee irratti shakkamaniiru waan jedhu tokko achirratti eere. Haa shakkamanii xalaa qabdaayii jedhe xalaan qabani. Hibata dhiyeeffamee hin qabu maaliin hiitaree jennaan adaraa nu bira kaa'aniidha. Waan si kofalchiisu namni meeshaadhaa adaraa si bira taa'a ati akkamitti poolisa taatanii isin nama seera eegsisu taatanii nama tokko akka meeshaatti xalaa tokko malee bilbilaan kaanuun jedhanidhanii bilbilaan akkamitti nama keessu ka jedhu kana san wannoo jedhanii sa'aatii 8tti beellama lammaffaa warra sadaffaa jiru waliin dhiyeessanii akka nu gadhiisaniif gaafa ta'u isaan sanaan hin dhiyeessine nuun immoo isa gaafa jalqabaa wabii mataa keessanii akka nuti baanu ta'e sana gaafa beellama olii jennu himati abukaattoon dhiyeessee ba'aanuun jedhan immoo bilisa nu gadhiise jechaadha. Mootummaan mana waajjira poolisii sana'uu dhaquuf dirqama qabdanii asiin galuu dandeessu jedhee manni murtii nu gadhiisnaan poolisiin xiqqoo ka waraqaa ittiin bayii mana waajjira poolisii sana eeggannee fudhannee deemna gaafa jennu hin deemna kottaa jedhanii ani numaa'uu xumurannee bar waan nurraa eegdan hin qabdanii meeshaa keenya fudhachuu ta'e nuu dhufnee fudhannaa isin mana keessanii galaa hojii keessanii deebi'aa jennaan kofalanii hin taane dubbiini nu fuudhanii deebi'anii inumaa bilisummaan hin deemuyyuu jedhee gaafa kana immoo humnatti fayyadamuu gaafa barbaadanii yoo baanis asumatti nu qabanii nu oofanii deemu waan ta'eef jennee seera kabajnee waan poolisni jedhu kabajnee gaafa sanas deemne. Achi booddee deebitanii hidhamne nu gadhiisaa jennaan inspektara waajjira poolisii sanas gaafannaanii dhimmi keessan nu bira miti. Manni murtii isin gadhiise
Nuun immoo hin gadhiisinaa jedhanii yoo isin gadhiisne immoo nuus rakkoo biraatu eeggata jedhanii nu gadhiisuu hin dandeenye. Wanti baay'ee si ajaa'ibu gaa kun gaafa kamisarra ta'e bulee jimaata isaa gaa warra waajjira poolisii aanaa tokkoffaa Amaan Fileefaas dabalatee fuudhanii isaaniin sadan Dassuu Duulaa, Waaqonoolee, anaa fi Bilisummaa eessa geessanii kaampii waraanaatti nu dhoksan. Namni akka dhufee nu gaafanneef waan tolchatan qaban waan ta'eefi bakka sana nu geessan jechaadha. Achumattuu bakka garaagaraa nu dhoksanii akka nuti waliin argine taasisanii bakkee garaagaraa nu kaa'an. Yeroo fincaaniif Dassuu Duulaa dhufu bakka akka waan dhoksaa tokkooti isa arge anatu. Isaan achi dhufuufaa mirkaneeffannee gaafa baanu immoo waliin nu baasanii nuun galgalasaa kamisa sana galgalasaa erga aduun dhi'ee erga namni mana isaatti galee nu baasanii waajjira poolisii keenyatti nu deebisanii jechuudha. Gaa sanbataaf dilbata oollee anaa fi Jaal Amaan Filee wiixata fuudhanii godina Booranaa Yaa Aballoo nu geessanii jechuudha. Maaliif maaltu jira? Maaltu ture achi? Achitti gaa an dhuguma haasa'uuf taanaani godina Gujiif Booranaa hin beeku namni. Warzaatti maatir innis hin beeku Jaal Amaan Filees bakka sana hin jiraanne. Achitti yaalii ajjechaa Gujiif Booranatti ta'ee waan jedhu kanaafidha jedhanii gaa mana murtiitti ka dubbatan isii kana. Achi dhaqnee godina Gujiif Booranaa Yaa Aballoo sana yogguu dhaqnu Amaan Filee itti wannoo jedhanii gaafatanii nunis wannoo jedhanii warri godina sanaa anaan dhimmi kee baay'ee akka hin beeknetti dubbatan isaan garuu dirqamanii fuudhaa waan jedhaniif fuudhanii jechaadha. Jaal Amaan Filee zoonii kibbaa keessa ture waan dur bara qabsoo hidhannoo waraana keessa ture. Gaafa sana namni du'eera waggaa 5 dura waggaa 6 dura namni du'eera abalufaa kan ammoo situ raawwate waan jedhan kana waan dhufuma yakka keessa nama galchanii ittiin oliif gadi nama hiraarsuu waan akkasii kanaan achitti qorannoo akkasii gaafatan jechaadha. Anaan ka qoratan waan buraayyuutti maal hojii buraayyuu dhaqxeedhaan waan buraayyuutti xumuratee sitti maaliif na gaafattu jedhee zen beekuu barbaanneedhanii waan hin tattaane tokko na gaafatanii nama wayii kaa'anii nama kana beektaa'ee jedhan kanu qoratu Forzaatti Maater dhimma nageenyaa godinaati silaa poolisii ta'uu qaba dhimma nageenyaa godinaa fi poolisii qorataa godinaatu nu qorate ka poolisii godinaa sun sirri ka dhimma nageenyaa si qoratu garuu waan bira kanaaf qorannoo sana gaggeessanii nama ta'e kaa'anii dur waraana hin beeku nama sana maal akka inni ta'e hin beeku kaa'anii nama kana beektaannaan hin beeku jedhee mee ilaalimee Wallaggaatii dhufee jennaan bakka fedhee dhufu ani garuu hin beeku jedhee qorannoon kan kiyya achumatti dhaabbate gaaffiin kiyya jechuudha. Gaaffii sana achumatti dhaabanii xiqqoo 7 booddee dhimmi kan kee nu bira hin jiru jedhan eessa jira reennaan ol jira jedhan. Haguma kanaan gaaffii tokko malee akkasittiin Yaa Aballoo qajeelcha poolisii godina Booranaa mana hidhaa san jechuudha ji'a 2 ture jechuudha. Akkasitti walii galatti ji'a 3 jechuuf guyyaan takka wayita si'a hubaatee jecha. Mee amma gaa jaalgada waan kana hundayyuu kakaasneef tokkoffaa maal keessa dabartanii daawwattoota keenya hubachiisuudhaafi inni kan biraa immoo adeemsumti seeraa ittiin qabamtanii ittiin seeratti dhiyaattanii fi murtii argattan yookaan murtii argachuun maltan waakkatamtan maal fakkaataa isa jedhu hamma ta'e surraasaa qabsiisuuf. Ati qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin jechuun qabsoo hidhannoo maleessaa gaggeessuudhaaf seeranuu eeyyama argateeti biyya kana keessatti kan sosso'aa jiru hundumtuu akkuma beeku jechuudha. Atillee waltajjii adda addaa irratti sochii akkasii yookaan hojii siyaasaa gaggeessuudhaaf yeroo deemtu argaa turte miidiyaatti sirraa gabaasaa waan turreef. Amma wayita qabamtee hidhamtee ji'a 3 booda baatu kana gaazexeessonni ONN Sagalee Bilisummaa Oromoo Dassuu Duulaa konkolaachisaan isaanii Ismaa'eel Abdurrazaaq yookaan Bilisummaa Araarsaa Waaqonoolee isaanis akkasuma bahanii jiru. Mee kan keettan dhufaa maal jedhamtee baate ishuma sana naatu qimee waan adda baafachuu daawwattoota keenyaaf adda baasuu maleetti jira waan ta'eefan jedhe badii qabdaa badii kanaaf hammana adabamte jedhamtee baate moo badiin qabduu dogoggoraan hidhamtee kanaafuu dhiifama nutu balleessa jedhamtee baate moo maaltu ture murtii maal argattee baate moo akkasumatti qabamte
akkasumatti hiikamte mee adda nu baase. Tole ani egaa Booranatti hin gadhiifamne Yaaballoorraa na fuudhanii Adaamaa na fidani. Adaamaatti guyyaa 3 hidhame. Waajjira poolisii ganda 18 ka jedhamu keessa guyyaa 3 hidhame. Waan si ajaa'ibu guyyaa 3 sana kan duraanuu kaatenaadhaan nan hine kaatenaadhaan na jedhanii halkan illee sanumaan bulee guyyaa 3 jechaadha. Narraa hiikaa jennaan hiikuu hin dandeenye gaafuma hin bahu narraa hiikan. Yeroo hin bahu kanatti komaandarri waajjira poolisii sun na waamee na waameeti amma gaa ati dargaggeessa hidhamteetta hidhamuunis haga seerri nama shakkaa yoo shakkee hidhamanii immoo qulqullaa'ee ba'uun gaariidha jedhee sammooddee waan ejjennoo adda bilisummaa Oromoo maal akka hojjetu achii booddee ani maal akkan ta'uu qabu waan akkasiis waan akka ejjennoo nama jijjiirsiisu wayi waan akkasii haasa'ee zen ani qondaala adda bilisummaa Oromoo qondaala siyaasaati. Qondaala siyaasaa ta'ee haga wareegama lubbuuttiin uummata kiyya faana ta'ee waan akeeka kaanii fi sana galmaan ga'utti wanti of duuba nama deebisu tokkoyyuu hin jiru. Hidhaa fi dararaan iraarsaan waan qabsoorraa adda nu deebisu miti jechuudha. Kanaafi achitti gaa yeroo na baasan dhiifama wanti gaafatanis hin jiru. Kana balleessitee kanaaf hidhamtee waan jedhes hin jiru. Bilbilaan hin gadhiifamne. Bilbilumaan hidhamtaa bilbilumaan gadhiifamta. Biyya kana keessatti jechaadha. Namni ta'e poolisiitti bilbila poolisiin qabeessi gaafa bilbilleen isaan qaqqabu baasi gaafa jedhamtu gaafa namni ajaju baataa jechaadha. Kanaaf amma komaandarichi yeroo na gadhiisu ajaja bilbilaan komaandar abaluurraa nu qaqqabe. Nama kana akka bahu ajaja nu darbee nutis ajaja sana hordofnee hidhamaa kana akka inni bahu taasisne irra jedhiitii galmi irra barreessiitii waraqaa eenyummaa isaa koppii godhiitii gadhiisii jedhe. Abaluun sun icciitiidha, dhoksaadha, dhoowwadha, adda baafachuu hin dandeenyu. Maqaa abbaa waan hin qabanneef komaandar taarikuudha. Ajaja komaandar taarikuutiin akka bahu ta'eera ka jedhudha. Kan maan baate? Kanu. Fayyaa ta'e waan kana kan hin kakaasneef irra hedduu amma gaa si qofa miti ilmaan Oromoo akkasuma kanneen biroos biyya kana keessatti akkuma kayyakkaan qabamee hidhamee murtii argatee murtiin seeraa akkuma isaan malatti itti jigu kan immoo murtiin irratti raawwatamu ka jiru kanneen akkasumaan qabamanii hidhaman jiru akkasumatti kanneen gadhiifamanii jiru ka jedhu odeeffannoo dhageenya tarii wanni kun hammam dhugaadha ka jedhu qabatamaa sirraa adda baafachuu barbaanneeti erga biyya kana keessatti erga akkasumatti gaafuma barbaadan sababa malee si qabanii si hidhanii hanguma barbaadame tokko turfamee namni akkasumatti gadi dhiifama ta'e haalli sochii siyaasaa biyya kanaa garamitti deema addi bilisummaa Oromoo akka jaarmayaatti sochii inni taasisu maal ta'uuf deema mee amma isa kanarraa maal jetta? Amma waan baay'ee si ajaa'ibu olaantummaa seeraa waan jedhu tokko mootummaa biyya kanaan yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbatama. Olaantummaa seeraa jechuun biyya kana keessatti jaarmiyaan siyaasaa garaagaraa ni socho'a. Addi bilisummaa Oromoo karaa seerawaa ta'ee biyya kana keessa socho'ee uummata isaa ni ijaara ni qindeessa. Sun immoo mootummaa ta'ee darbaa jechuudha. Kana keessatti amma nuti poolisiin komishiniis haa ta'u qajeelchas haa ta'u waajjira poolisiis haa ta'u silaa seera lafa taa'e kabajuu qaban seera mana murtiitii ol seerri jira. Mana murtiitii seerri olaantummaa seeraa ka jedhamu waan manni murtii sun dabarsu kabaja mana murtii yoommoo ittiin quufne ta'e ati amma fakkeenyaaf gadhiisamuu keenya ittiin quufne yoo ta'e isaanii olaantummaa fudhatanii oliyyannoo fudhatanii himachuullee danda'u. Garuu olaantummaa seeraa kabachiisnatoo jedhanii manni murtii si gadhiisee deebisee kasii hidhu olaantummaa seeraa isa kamtu kabajama. Kanaaf loogiitu jira. Loogii qaama paartii tokkotti looguufiitu jira jechaadha. Fakkeenyaaf badhaadhinatu jira. Badhaadhinni istiraakcharii poolisii harkaa qaba, waraana harkaa qaba. Kanaaf isaan akka barbaadan ajaju jechaadha. Kanammoo ka godhu tikaama fakkeenyaaf. Tikatu abaluu hidhamu, abaluu gadhiifamu siin jedha. Tika biyya kanaatu si hidhaa si gadhiisa. Kanaaf
Mirga dhala namaa namni qabinsi isaan godhamu maali yoo jette amma biyya kana keessatti riilii rakkoo. Ani amma manneen hidhaan ture keessatti wanti ani arge riilii si rifachiisa. Namni ni tumama. Haraasimentii garaagaraatu gurguddaatu irra ga'a. Caccabsanii fidu. Yeroon uf dadhabu immoo maatiitti waamu. Nama fayyaa fuudhaniitu nama caccabsanii maatiin fudhatee yeroo galu kana argaa turre jechaadha. Kanaaf amma hedduu namni shanee jedhamee jiraachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf waajjira poolisii Buraayyuu yeroon tures, Adaamaa yeroon tures, Boorana Yaabal'oo yogguun tures waan kanaan dararama. Waan quba hin qabneen namni hedduun iddootti dararamaa jirutu jira jechaadha. Kanaaf seerri iddoo kamitti akka kabajamaa jiru yoo paartii tokkoof murtaa'e malee murtiin seeraa hojiirra hin oolu. Ammanuu otoo manni murtii Buraayyuu sun ka'aana nutti murteesseera ta'ee ni dhama namoonni hidhamu. Ni dhamnaami. Seerumaan mana sirreessaa seentee hidhamtaami. Garuu manni murtii nu gadhiise. Waajjirri poolisii nu gadhiisuu hin dandeenye. Osoo jarri kun badii qabu jedhee nutti murtaa'e ni dhamnaami. Kanaaf akki seerri itti jiru manni murtii yoo murteesseeyyuu poolisiin immoo si gadhiisuu hin danda'u jechaadha. Waan akkasiitu jira. Kanaaf poolisiin silaa qaama kamiifuu looguu hin qabu. Nageenya uummataa tiksa. Uummaticha walqixa tajaajila. Jaarmiyaa siyaasaa biyya kana keessa jiran hunda'uu walqixa tajaajila jechuudha. Garuu sun ta'aa hin jiru. Akka namaatti poolisoonni tokko tokko warreen itti dhaga'amu jira. Garuu sirna sana jala waan jiraniif ifatti yoo waan kana dubbatan dhiibbaa garaagaraatu irra ga'a waan ta'eef si rakkisa. Hin rakkatu. Kanaaf dubbachuu hin danda'u nama. Malee poolisiin amma biyya kana keessatti dhaabbatanii of ilaaluu danda'uu qaban. Uummata kanaaf kan dhaabbatan yoo ta'e walqixatti tajaajila kennuu qabu jechuudha. Malee bakka sanatti namni dararamuun, namni tumamuun ni jira jechuudha. Kanaaf ana'uu Adaamaa gaafa na fidanii sitti meemi kaateenaadhaan si nama hidhamee ji'a 3 ture akka nama haaraa qabamutti si hidhuun barbaachisaa miti. Agoobara to'annoo jala seentee waan badii keetiin gaafatamuu qabda malee waan adda addaa sirraan ga'uun kun hammeenya jechuudha. Kanaaf isa kanarraallee mootummaan kun warri qaama raawwachiistoonni mootummaa kanaallee otoo mari'atanii gaarii ta'a. Kabiraay atuu irraa tuqxee jirta. Namoonni manneen hidhaa keessatti sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin yookaan jaarmiyaa kana deeggartarra hedduu shanii wajjin qunnamtii qabdaa yookaan deeggartaa yookaan hojii isaanii raawwatta jedhamuudhaan hidhamaa akka jiran yookaan miidhamaa akka jiran atuu naayiraa turte. Mee fakkii isaa nu kaasi namoonni hidhaman kunneen umriidhaan akkamii hammam jiru fakkeenyaaf kutaalee hawaasaa akkam keessaa hidhamu murtii argachuu irratti hoo hammam maal fakkaata waan ijaa waan argite jechuu ka dafanii gadhiifamuu akkama jette kana qabamanii erga reebamanii booda borumtaadhumaaf iftaanumtaa maatiitti deebisamanii kennamu moo waan argiterraa maal waan tajaajila baay'inaan ummati Maccaa Wallaggaa irraa achi ol dhufu baay'inaan hidhamaadha. Inumaa'uu waraqaa eenyummaa isaanii qabattee waraqaa eenyummaa agarsiisee ka qabamullee baay'ee jira. Maal jechuun waraqaa eenyummaa jechuun? Waraqaa eenyummaan kee fakkeenyaaf nama Wallaggaatii dhufte yoo taate nama Wallaggaatii dhufte yoo taate ni qabamta jechaadha. Akkanumatti shanee si maxxansan shanee jedhuun jarri. Ijoolleen akka kanatti qabaman baay'een isaanii dargaggoota. Namni umurii gurguddaa muraasni ni jiraatu ni jiru. Kanaaf isaan sana ka baay'ee dararamaa jiru bakkee hedduutti jechaadha. Manneen hidhaa ani keessa ture hundisaa waan akkasiif keessaa qaba. Kanaaf inni kun immoo dargaggoo irratti xiyyeeffatanii dargaggoo garan taanetti oofuu ta'a malee nagaa fiduu hin ta'u. Namni yakka hojjete yoo shakkame nama shakkuun poolisiin ni shakkamta. Maaliif ni shakkame jechuun dandeessu. Shakkiin garuu mana murtiitti dhiyaate sa'a 48 jedhamu keessatti mana murtiitti dhiyaate ragaan itti dhiyaate namni sun murtii seeraa argachuu qaba. Kuni garuu hin jiru. Akkasumatti kaawwama nama baay'ee. Namni baay'een hidhameetu ji'a 2 taa'ee, ji'a 3 taa'ee, ji'a 6 taa'ee akkanumatti gaafa barbaadan ni baasu. Mana murtiitti illee kan hin dhiyaatiin hedduu jira jechuudha. Jaalamaanoo guyyaa hangam ta'a adoon bahin tura guyyaan xumuraat argite jaalamaan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti damee
jaarmiyaa keessattis akkasuma itti aanaa damee jaarmiyaati hoogganaa adda bilisummaa Oromooti. Gaa badii akkuma misiin jedhe kana suuraa kakaasee usii haa ta'u malee sababni qabatamaan irra dhiyaate akkan jiran naa himaa jirta. Guyyaan itti umuraa argitee fi odeeffannoon qabdu maaltu jira hanga guyyaan tarbiisii wajjin gaggeessinu kanaatti. Anni yogguun ka'u isa biraan ka'e baay'ee isa isuma biraa ka'een oduu Adaamaan dhufiin dura jechuudha. Adaamaan dhufiin gara Adaamaatti yogguun hafuudhaan isuma biraa ka'een dhufee adeemsa qorannoo isaa hundayyuu quban qabachaa waan natti himuuf yeroo qoratanii yogguu deebi'u akkas naan jedhan waan jedhuufi abbaan alangaa fi qorattoonni godinichaa waan araara duraa nama himachiisuuf dhiisuusaa gara dhaddacha kibbaa Shashamannee ka jirutti ergineetu qulqulleeffannaa ka jedhuun erga yeroo turtii 7 oliif ta'ee booddee mana murtiitti dhiyaateera. Mana murtii achuma godina Booranaa sana. Mana murtii sana dhiyaatee manni murtii sun waan ittiin jedhee maaliif tursitaniidha kan manni murtii sun gaafate. Almost ji'a tokkoo fi 7 booddeedha mana murtiitti kan dhiyaate. Maaliif tursitan gaafa jedhanii komaandi poostii jala turanidha. Naannoon sun komaandi poostii jala jira. Kan harkaa qabus komaandi poostiidha jechuudha. Komaandi poostii jalaa gaafa ba'u mana murtii dhiyaateen gaafa achi jalaa baanu jechaadha. Manni murtii suni hanga guyyaa har'a tokkoomi. Har'a guyyaa har'aatti himanni yoo ittiin dhiyaatini karaa mana sirreessaa akka gadhiifamu ka jedhu ajaja dabarseera gaa. Kana jira. Ayyaata guddoo galatoomi. Maa irratti tarigaa mariin kan keenya dhimmoota hedduu irratti si bal'inaan haasa'uu dandeenyaati. Qondaala siyaasatii amma mana hidhaa turte baatee jirta. Namoonni hedduun baga rabbiin mana hidhaatii si baasee baga mana hidhaa bal'aatti as baatee ka jedhullee numa jira. Tu argaa turte daqiiqaa muraasa dura ilaalaa turre. Kanaaf mana hidhaatii bahuu waan tokko ta'ee hojii siyaasaa akkuma ammayyuu haasa'aa turte dirqama dhaabni sitti kennu hojjechuu kan kiyyattan fufa jette. Haala amma keessa jiramu kanatti maal fakkaata adeemsi siyaasaa itti fufiinsan hojjechuudhaaf maaliif ergasiin hidhamtanii booda haalli jiru akkuma uummanni odeeffannoo quba qabu mana hidhaa seenuu qofa donte namoonni hedduun ajjeefamanii bakka mana hidhaa keessatti qabamanii ajjeefamuun mana hidhaa keessaa erga bahanii booda fuudhamanii ajjeefamuun kagariin qaama kamtu ajjeesee sichi qoratamaa jiru jira qaama kamtu ajjeesee addan baanee jira kan immoo humnootuma mootummaatiin ajjeefamuun ragaan jira kan qaama biraatiin ajjeefamuun ragaanis akkasuma jira san akkasumatti hegariif hojii siyaasaa kan jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti fuudhaaf haalli siyaasaa jiru ulaan siyaasaa akkamii maaltu falaa jetta? Yaa nuti akka adda bilisummaa Oromootti aadaa adda bilisummaa Oromoo qabu hooggantoota hedduu ni qaba. Ka hojii gaggeessan jechuudha. Akka garagaraatti ijaarama hojiin kuni hojiin adda bilisummaa Oromoo gaafa namni qabamu sinuma hojjetama. Namni miseensa adda addaa horatee waan itti fufsiisuu fi nuti amma hojiin adda bilisummaa Oromoo akeeka qabatee sana galiin ga'uu fi ijaarsa keenya itti fufnaa jechaadha. Ijaarsa keenya yeroo itti fufnu immoo seera biyyi kun kaa'ate jalattidha. Seera biyya kana cabsine otoo hin taane waan biyyi kun kaa'ee jalatti akkuma beekamu boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa galmoofnee jirra. Beekamtii qabna. Sana keessattidha kan hojjennu jechaadha. Kanaaf uummati keenya ammayyuu quba qabaachuu kan qabu manni hidhaa bal'aan kun dhiphachuu danda'u qabachaadha. Manni hidhaa bal'aa amma fakkeenyaaf uummati keenya bakkee garagaraadhaa dararamaa jira. Hidhaan gidduu kana namaa'uu jabaatee jira. Namni jimulaadhaan hidhama. Namni jimulaadhaan du'a. Ilmaa'uu amma bilbilli sagaleen bilbilaa na xiyyisiistedhe namni si maaf na ilaalteyyuu jechuu eegaleera jechaadha. Kun mootummaan kuni haasa'ee nama amansiisuu sadarkaa irra hin geenye irra ga'eera jechuudha. Haasa'ee nama amansiisaa hin jiru. Humnaan yeroo kanatti uummanni keenyi of ijaaruu danda'u qaba jechaadha. Waan boru isatti dhufaaf qophaa'uu danda'u qaba. Of ijaaruu gaafa siin jedhu naannoo jirutti caasaa adda bilisummaa Oromoo jirutti dhaqee gaafatama qaba waan ta'eef namni tokkoon qabsoo hanga amma asirraan ga'e san galiidhaan ga'uuf
sirriitti jabaachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafi amma hidhaan amma jiru kun hama. Kanaafi sana jalaa ba'uuf ummati keenya wal iyyaafatee iyya dabarsee labsii dabarsee quba wal qabeenyaan waan gochuu qabu irratti yeroo hunda hojjetee gidirsaa kana jalaa ba'uu qaba jechuudha. Yoo sirna kana jalaa of hin baasiin sirni kun borullee hacuuccaa ta'uunsaa waan ifaati jechuudha. Ayyee Jaalgadaa Gabbisaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yeroo kee fudhattee haala keessa dabartee atuu kaleessuma yookaan guyyootuma muraasa dura mana hidhaatii qabaate yeroo kee fudhattee asitti dhuftee gaaffii deebii kana istuudiyoo keenya wajjin gochuu keetiif hedduu si galateeffanna. Ree kanaan istuudiyoo haaraa kanatti illee gaaffii deebii gaggeessuudhaaf too nama jalqabaati. Guddoo galatoomi ulfaadhu siin jenna. Maa irratti uummata keenyaaf haa ta'u daawwattoota keenyaaf walumaa galatti dhaamsi dabarsitus yoo jiraate hireen siif laadha. Tole fayyaa ta'ee uummati keenya qabsoon gaggeessaa ture kan ammarra jirru kuni kanaan duraarra hin ulfaatu. Kanaaf cichoominaan waan amma irra geenye kana qabsoo keenya xumuratti gochuu waan qabnuu fi uummanni Oromoo bakka jiru walii birmatee uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo gatii itti kaffale kana galiidhaan ga'uuf of qopheessuu qaba, socho'uu qaba jechuu barbaada. Gama qondaalota adda bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jiran hidhaan hoogganoota kan abdii nama kutachiisu otoo hin taane kan abdii namatti horudha jechuudha. Namni tokko yoo qabame namni jiru sun bakka bu'ee hojjechuu akka qabu hojiin ani erga dhufee hojii dhaabateen seen hojiin dhaabbateen jiru ilmaa'uu caalaatti itti fufee hojjete waan ta'eef miseensonni keenya deeggartoonni keenya kana beektanii bakka jirtanii dammaqinsaan hojii adda bilisummaa Oromoo gaggeessu cimnaan akka itti fuftan dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Baga walitti deebinee wal argine jechuun barbaadanis hiree kanaan. Fayyaa ta'e guddoo galatoomii ulfaadhu. Yeroonis yeroo dhibee akkaan ulfaataa koronaa namni naannoo isaatiifuu bahuudhaaf yaadda'u akkasuma labsii addaa keessatti jiramu. Kanaafuu illee jabaadhu ulfaadhu bakkuma jirtu illee dhibee koronaatirraa of eegisiin jenna. Yaadannoo filaatteef hedduu galatoomii ulfaadhu. Fayyaa ta'e. Fayyaa ta'a galatooma. Fayyaa ta'e. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo mariin guyyaa har'aa kana qophii addaa kan gaaddisa dhugaa irratti qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaalgadaa Gabbisaa waliin taasisnee kanaan raawwatee jira. Isinis nu faana ta'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadhaa horaa buraa sagantaa biraatiin wal argina isiniin jenna. Sagantaa keenya kan guduunfinu akkuma addunyaan hundumtuu walitti dhaamaa fi gorsa waliif laachaa jiru dhibee hundarra ulfaataa ta'e dhibee koronaa akkaan jabeessatee irraa of tiksaa bakka sochootan hundatti haala isiniif danda'ameen walirraa fageenya keessan eegdanii sossa'uu akkasuma immoo sanitaayizarii fi saamunaadhaanis bishaan harka keessan irra deddeebitanii dhiqachuu akka isiniif danda'ame immoo gorsa ogeeyyii fayyaa fi karaa caasaa mootummaatiin yookaan qaama dhimmi ilaallatuun dhaamsa fi ergaa darbullee hordofuudhaan dhibee kanarraa jabinaan akka of eeggattan isiniin jenna. Nama fayyaa qabutu wayyaa qabaata. Nama wayyaa qabutu kaayyoo barbaaduu fi waan barbaadutti baha waan ta'eef jabaadha. Akkuma dhibee koronaa immoo dhibeewwan kanneen biroo irraa illee jabeessaaf tiksaa isiniin jenna. Anfiraa ol jaalataati. Horaa bulaa.